Hashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota biiftuu gadaa YouTube irratti kan argamtan akkasuma Facebook irratti kan argamtan har'a paartii 2 haala obboleessi koo gochaa suukanneessaadhaan irratti du'een gadda dubbadhee ture har'a dabalata yaada garaagaraa irratti dubbadhee yaada. Haa ta'u malee namoonni baay'een inboxiidhaan lakkii jarri kun maatii kee miidhuu lakkii akkasiin dubbatanii lakkii akkasiin godhanii lakkii akkasiin godhinaan jechaa jiru. Most of time deeggartootuma jaraati jechuudha. Ani kan na dhibee deeggartootni jaraa gaafa namni maatii kee miidha gaafa jedhanii gar tokkoon akkaataa isaan Oromoof hin baane nama miidhanidha kan isaan ibsanii. Ani garuu dhaamsan isiniidhaamu yoo jiraate haa ta'u hin ta'in malee miidhuus waan barbaadanis yoo kanaaf kaayyoon keessan ta'e warra keessan miidhuu jettanii namoota hedduutti dhadhaamtu yoo ta'e ummata keessaa jibbamaa baatu. Waan gochuu barbaadan utuu warra kee miidhaa akkasiin godhachuu barbaaddeestanii waan gochuu akka dandeessan itti fufuu dandeessu. Kanaaf an dudduubatti hin deebi'uun isiniin jedha galatoomaa. Obboleessi koo haala gochaa suukanneessaadhaan, haala hin taaneen, haala roorrifamaadhaan, haala jibbisiisaadhaan wareegamuunsaa ni beekama, ni yaadatama. Ani ragaalee hedduu qabadhee dhufee jira. Ragaa koo kanammoo ani kanin dhaamsa koo dhaammadhu uummata Oromooti. Uummata Oromootiif mootummaa addunyaa irratti. Amma kanin barbaadu otoo harmeen koo lubbuudhaan jirtu gochaa ta'e gochaa darbe akka dogongoraattis haa ta'u akka barbaadettis haa ta'u dhiifama maatii koo gaafachuun dirqama isin irratti ta'a. Yoommoo haala isin jettanitu wareegame ta'e isas ifa dirqama naa gochuu. Miidiyaan kan hin kabajaan isin karadhu OMN, OBN, miidiyaa Itoophiyaa miidiyaa hunda isaanii kan isin naa gaafattan Jaalalleen Coolataa, Galaasaa Dilboo, Diimaa Nagawoo, Abbaa Caalaalataa irra caalaatti Jaalle Abdii Sahidhaa jiru. Irra caalaatti kan naa gaafatamuun irra jiru Jaalle Galaasaa, Leencoolataa, Jaalle Abdii warroota yeroo sana itti gaafatamuutu rakkoon isaan sababa isaanii gidduutti uumame gidduutti misteekiidhaan haalli wareegaman taane obboleessa koo irratti raawwate Jaaboo Siraaj irratti. Sababiin akka Jaaboo Siraaj irratti falmachuudhaaf itti qophaa'ee jiru waa'ee Jaaboo du'aa isaa miti, lafee isaa miti, daaraa isaa iyyuu hin argadhu akkaataa itti ajjeestan. Garuu ilmaan Oromoo addunyaarra yerootti hubannoo tokko malee, murtii tokko malee dudduuba isaa utuu hin qoratin, seenaa isaa utuu hin beekin garmalee ilma Oromoo wareegamuun akka sirrii hin taane uummanni Oromoo addunyaarra yeroo akka irraa baratu abdiin godhaa. Na qarqaarsa maallaqaa rakkoon qabu barbaadanii biraan naa ga'uudhaaf akka obboleessa keessaniitti akka obboleessi keessan abiddaan gubateetti harka adda bilisummaa Oromootti harka Oromootti manaa ba'ee kaayyoon isaa kan biraa ta'ee rakkoo garmalee karaa tafuu isaatiif uummanni Oromoo akka na qarqaadan kabajaan isin gaafadha. Mootummaan biyya keessaa yeroo ammaa hojjetaa jiru obboleessi koo miidiyaa Itoophiyaa irratti dubbateera. Saayitii inni dubbateef guyyaa inni dubbatee waan hundumaa isaa niin qaba. Warri ETV keessa hojjettan gargaarsa naa gootanii sagalee isaa, yaada isaa, ilaalcha isaa akka naa baaftan kabajaan isin gaafadha. Obboleessi koo taraa akka kootii Facebook irraa miti. Obboleessi koo nama beekamaadha. Kan inni beekame immoo ilma hiyyeessaa ta'ee barateeti. Kan inni sadarkaa sanarra ga'e. Baradhee yookiin maatii qaba jenne garuu Oromoo caalchifateeti. Kan inni du'ee karaatti hafe. Kan ajjeesan irratti immoo utoo rasaasaan ajjeesanii nan gaddisiisu kan akka hin dhiisne na godhe. Rasaasaan ajjeesuu dhiisanii peetiroolii itti firfirsanii abiddaan guban. Peetirooltiidhaan kan itti qabatee gola golatti konyaa keessatti gubataa harka mootummaatiin haa ta'u, harka maaliitiin haa ta'u, harka shiftaatiin haa ta'u, harka eenyuutiin haa ta'u. Wanti kun harka Oromoo keessatti ta'uunsaa baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo baay'ee warrooti gaaffii tokko na gaafattan maaliif yeroo kanatti dubbachuu si barbaachise obboleessi kee kan turedha. Obboleessa koo warri miti na beeku gaaffii dheeraa qorannoo dheeraa gochaan ture. Qorannoo dheeraa sana keessatti haala gaariidhaan milkaa'ee dhufe. Kanaaf wanti kuni an obboleessa koon argadha miti. Callisuus homaa miti. Kan ani barbaadu dhugaa ani barbaadaa jiru
har'allee wanta akkasii yoo ta'aa jiraate achi keessatti of argee wal balleessuuf, wal suukanneessuuf, wal ajjeesuun bu'aa akka hin qabne baree akka irraa dhaabbatu. Obboleessi koo obboleessa keeti. Obboleessi koo obboleessa isaati. Ani ammaan booddee hin qabu fixadheera. Kan keetiif hin dhaabbadhe. Nama galuufis hin gala. Gaxarii keessatti, naannoo keessatti, eessatti gantuudha, hattuudha, maltuudha, ergamtuudha jedhee harka Oromootiin Oromoon dhumaa jira. Kara mootummaa ta'u, kara baa'oo ta'u, kara eessaa ta'u, kanammoo dhaabuudhaaf ati leeyoon gargaarte. Ani leeyoon si gargaara. Kaayyoo dhugaa qabaachuun nama barbaadde deeggaruun sun mirga ta'ee gochaa suukanneessaa mootummaan godhus sabni biraa godhus adda bilisummaa Oromoo godhus balaaleffachuu wal gargaarree harka wal qabannee dhaabsisuu qabna. Saba qabna kan jennu yoo nama qabaanneedha. Biyya qabna kan jennu yoo saba nama qabaanneedha. Kanaafuu warri baay'een warri sadarkaan keessan anaa wajjin waliin madaalle waan baay'ee haasa'aa jirtu. Ani isiniif deebiin qabu. Galatooma sheernaa godha bal'inaan itti irratti haasa'aa. Viidiyoo kana hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Dhimmi kun dhimma keeti. Dhimmi kun dhimma sasanaati. Dhimma biiftuu gadaa miti. Biiftuun gadaa fixatteetti. Utuun hubatiin, utuun beekin peejii viidiyoo sekendii tokko dhaggeeffattee waan waggaa lafee nama cabsu naasa'e. Yaada namaa hubadhu. Gaafa hubatti gaafa dhaggeeffatte immoo maalirraa kaate akkamittiin taate eessarraa kaate akka jechuu dandeesse jechuu danda'e. Gadi baatee immoo yaada sitti dhufeef balaqqamin dhaggeeffadhu hubadhu. Nama lama sadii qoradhu. Dhugaa baasuuf qoradhu. Dhugaa dhaga'uudhaaf jarjare. Soba dhaga'uudhaaf soba dabarsuuf hin ariifatin. Dhaamsa koo har'aati galatooma.